Akkam jirtu kabajamtoota maatii koo namoota YouTube keenyaaf haaraa taatan YouTube keenya subscribe godhaa isiniin jenna. Akkasumas yaadaaf qeeqa qabdan comment jalatti nu barreessaa, like, share gochuun akka hin dagatamne. Gaafaati hin dandeessu naan jettu ani immoo akka hin danda'u yaadadha. Keessumaayyuu gaafaati hin dandeessu naan jettu ani immoo teessuma kiyyarraa ol ka'een si galateef. Sababi isaa akkan guddachuu qabu wantan yaadadhuuf jetti dubartiin kun. Jireenya ishee keessatti bu'aa bahii hedduu argite, jireenya ishee keessatti rakkinoota hedduu amanuudhaaf namatti ulfaatan baay'ee dabarsite. Isheen dubartii jabduu addunyaa kanaati. Isheen showuu garaagaraa hojjechuuf yaalti. Sagaleen kee fokkisettiin jedhameera. Fakkeenyaaf faashinii hojjechuu barbaaddee turte al tokko faashinii sana gaafa hojjechuudhaatti fuulli kee fokkisa jedhameera. Keessumaayyuu guyyaa tokko abdii kutteetu ishee jirtu akkuma ishee akkasittiin jedhanii Oprah dhiisiwwan kana faranjootaaf uffata miicci, faranjootaaf hojjedhu, isaan immoo kophee sii kennu, nyaata sii kennu, shittoo sii kennu, wanta ati barbaaddu sana sii guutu. Oprah kana yaada kanatti waliin galle qabsoo isheetti fufte. Kana qofa miti Oprah rakkinoota garaagaraa ishee mudatee beeka. Umurii ishee waggaa 14tti rakkinoota garaagaraa keessummeessiteetti. Xinnummaa ishee beelli isheen dabarsite sun akkuma jirutti ta'e, xinnummaatti uffata dhabdee gadadoodhaan jireenya isheen jiraatte sun akkuma jirutti ta'e. Waggaa 14 irratti immoo namoota isheen abdattuun eessamoota isheen olloota isheen gudeedamteetti. Rakkinooti kun jireenya ishee irra ga'aniiru. Kun hundinuu qabee ishee dhaabuu hin dandeenye Oprah. Wanta milkeessuu barbaaddu tokko, wanta galmaan ga'uu qabdu barbaaddu tokko sababii qabduuf. Dhuma irratti showwwan garaagaraa shaakaluu jalqabdee ani nama jabdu itti afamante showuu gaafa dhiyeessuutti kaatu bara isheen showuu jalqabde sana showwwan bebbeekamoo ta'an hedduu ture. Garuu dandeettii jabinaaf shaakala isheen goote irraan kan ka'e baay'ee ol kaatee mul'atte. Baay'ee jireenya ishee irratti waan addaa fi waan ajaa'ibaa jedhamu hojjechuutti kaate. Showuu mataa ishee qabdii qabdi. Showuu mataa ishee sana irratti fakkeenyaaf kan akka Barack Obama fa'aa dhiyaatan namoota gurguddoo jedhaman. Showuu ishee sana irratti immoo sadarkaa akkasii. Dubartii Black Ameerikaa ta'an keessaa isheen dubartii jalqaba qarshiidhaan addunyaa kanarratti qarshii hedduu qabdi. Kitaabota hedduu dubbisti. Amma yeroo kanatti isheen galiin ishee galii baay'ee guddaadha. Haa ta'u iyyuu malee kanarraa maal baranna yoo inni kabajamtoota daawwattoota keenya? Kanarraa wanti nuyi barannu tokko kutannoodhaan waan milkeessuu barbaanne tokko milkeessu. Even yeroo kana dhamu rakkinni ni jiraata. Wantooti garaagaraa wantoota nuyi hin eegne hedduun isaanii jireenya keenya hin mudata. Kuniyyuu haa ta'u malee garuu rakkina sana keessaan galma keenya argu. Rakkina sana keessaan xumura keenya ilaalaa deemu. Rakkinni nuyi amma irra jirru kun akka inni dhuman taane hin beekne. Paartii kamirra yoo jiraatu, sadarkaa kamirra yoo jiraatu, gara giddu galeessaa isaa jiraatu, gara dhumaa isaa jiraatu, gara jalqabaa isaa jiraatu, iddoo barbaade irra yoo jiraatu. Garuu dhuma keenya miti kun. Rakkinni nuyi irra jirru kun akka ittiin dhumu jireenya keenya. Dhuma irratti jireenyi keenya haala gaarii ta'een akkana seenaa addaa hojjenne addunyaa kanarratti dhiibbaa addaa uumne waa yaadne sana milkeessinee akka darbuu dandeenyu amanuu qabna. Kanaaf Oprah Winfrey jireenya ishee keessatti seenaa hedduu rakkisaa ta'e dabarsite. Haa ta'u iyyuu malee isheen xiyyeeffannoo addaatiin jireenya ishee irratti waan addaa hojjettee milkaa'insa sadarkaa kanarra geesseetti. Kanaaf nus addunyaa kanarratti waan hedduu milkeessuu dandeenya. Rakkinooti keenya har'aa qabanii nu dhaabuu hin qabu. Rakkinooti keenya har'aa gara fuulduraatti nu dhiibuu qabu. Gara fuulduraatti nu deemsisuu qabu malee rakkinooti kuni gara dudduubaatti yookaan dhaabbachuudhaaf sababni ta'uu hin qabu. Rakkachaa jirtu because sababiin guddaan nuyi milkaa'uu qabnuuf inni guddaan sababuun itti ga'aadha nama tokko yoo jiraate rakkinadha. Sababii rakkinaatiif nuyi milkaa'uu qabna wanta biraa yoo dhibe. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota keenya nuyi jireenya keenya keessatti waan hedduu milkeessuu qabna. Milkeessuun nurra jiraatu. Wantoota sana galmaan geenyee warroota hin dandeessuun jedhan sanatti agarsiisuu qabna. Hanga dhumaatti nu waliin turuu keessaniif guddaa galatooma. Hiriyoota keessaniif immoo seenaa kana share gochuudhaan nuunis nu jajjabeessaa. Guddaa galatooma. Nagaan nu turaa.